Waa'een abbaa kiyyaa ammatti anuma qabdi. Uummanni kabajamoon, uummanni musliimaa, uummanni Oromoo anuma laaltanii dhiifama akkanaaf gootanii dhiifama isin gaafadha. Ilma Adam Haaruun mee ilmi Adam Haaruun kan amma abbaa isaa bakka bu'ee dhiifama gaafatee nama akkamiiti? Seenaan isaa nama akkamiiti jedhameeti himama. Akkasuma yaamicha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa diiyaasporaan tokko biyya alaatti nafinaati koottaa ka jedhu. Mee waa'ee yaamicha diiyaasporaatiif godhamanni irreecha baranaa bara 2024 bara 2017 bakka lakkoofsa Itoophiyaatti godhamu kanarraa diiyaasporaan tokko hin hafinaa dhufaatiin keessan kuni seenaa adda ta'eeti galmaahaa koottaa isineenaa jedhameeti jira. Akkasuma mee komantiilee hedduu barraa'ee komantiilee diiyaasporaa kanas jechuudha. Haga tokko mee waliin dubbisna. Akkasuma Jawaarisii kanarratti osoo hin turin jechuudha. Yaada gabaabaa kenneeti jira. Waa'ee irreecha yaamicha irreecha irratti godhameef akkasuma waa'ee guddina irreecha barana irratti hojjanne ka jedhamu kanarratti jechuudha. Nabdu Abduu Moobaala Biraayii bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Jalqaba irratti Iskandar Adam Haaruun Oromoon maal jetti ilma abbaa caalu ilma abbaa dhaalu ilma abbaa dhaalu akkasuma jedhama ilmi Adam Haaruun kun namoonni hedduun kan abbaa caalus jiranii kan himu jiru dhugaadha. Adam ammoo nama seenaa guddoo qabudha. Haala waan inni amma jedhe kanarrattidha kan qeeqaa jiru malee Adam Haaruun dhugaa dubbachuu fi nama gahee guddina aartii afaan Oromoo keessatti nama gahee guddaa baateedha. Ga'eessota qabsoo fi aartii keessatti illee yeroo dheeraa dabarsan kan Rabbiin umrii dheeressee nu keessatti hafan keessaa isa tokko jechuudha. Haa ta'uti ammoo waa'een amantii sarara diimaadha. Ufiif amantii jijjiirachuun mirga garuu ammoo amantii kanaaf kabaja kennuun amantii keessaa bahan uummata keessaa bahe kanaaf kabaja kennuun maaliif artistoonni biraa gartee kan amantii kana hin hordofne iyyuu amantii kanaaf kabaja kennanii aadaa fi duudhaa hawaasa amantii uummataa eeggatanii akkasitti tarkaanfata waan ta'eef sanii fi hedduminaan kan gartee qaaqa kaasee kan hedduu qeeqa kaasee isin jechuu barbaadeeti. Duuba kanaan wal qabatee ilmi isaa jechuudha waan nama gammachiisu ijoollee diiyaasporaa biyyoota namaa kana guddatan irraa waa'een amantii jechuun hedduu akka hir'inaatitti kaafama yeroo garagaraatitti waan biraa jechaan jiru beeke waa'ee amantiitiin wal qabatee barumsa ammayyaatiin haala adda addaa qaroomina adda addaatiin guddatuu danda'a jechuudha. Ijoolleen diiyaasporaa biyya namaatitti guddatan jechuudha. Garuu ilmi Adam Haaruun ammayyuu kan alaa jiru kan biyya Kanadaa keessa jiraatu jechuudha. Seenaan isaatis waan ajaa'ibaatiin himama. Kabajamtoota ilmaan musliimaa addunyaa irra jirtan hundaa fi ilmaan Oromoo maraa fi barreeffama kana kan isiniif barreesse ana ilma keessan Iskandar Adam Haaruun. Isin hundi quuqama amantii keenyaaf qabdanii fi jaalala islaamummaadhaaf qabdan agarsiisuu keessanii fi galatoomaa isiniin jecha ani ilmi keessan bakka abbaa kiyyaa garii keessaniifis abbaa keessan Adam Haaruun bakka bu'uudhaan onnee tiyyarraa dhiifama guddaa isin gaafachuun barbaada. Abbaan kiyyaa har'aa nama guddaadha. Nama waa'ee qabsoo Oromoo kana keessatti jiru isaa guutuu dabarse. Amma manguddoomee soorama bahee jiraatus dhimma kanarratti hedduu gaddee jira. Viidiyoon olii fi gadi deemaa ture kan namoota dallansiise sunis kan amma osoo hin taane kan gaafa inni biyya galeeti. Haa ta'u malee ilmi namaa hundi ni dogongora. Dogongora isaa fi irra deebi'uudhaan dhiifama. Har'a hin tahin malee kaleessa yeroo seenaa gaarii itti galmeessaa turellee cuftinuu ragaa baatan je'eetiin abdadda. Kanarraa ka'uudhaan ani ilmi Adam Haaruun kan hiriyyaa kiyyaa akka hiriyyaatti, kan hiriyyaa abbaa kiyyaa akka abbaatitti, kan haadha naaf ta'uu dandeessan akka haadhaatti, kan obboleessaa fi obboleettii naaf ta'uu dandeessan akka obboleessaa fi obboleettiitti irra deebi'ee dhiifama onneerraa madde isin gaafachuun barbaada. Akka feetillee taatu yeroo namni qaama kee tuqee ni dallanta. Sitti dhagahama. Hunda caalaa immoo dhimma abbaa kiyyaa guddoo anuma ilaaltanii dhiifama isiniin jechuu barbaada. Ani ilma keessan ilma Adam Haaruun. Abbarra bakka bu'ee dhiifama gaafachuu osoo hin taane yaadni isaa yaada bilchina laalaa akkatti nama qabbaneessu jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisu waa'ee mucaa kanaa irratti sheekni tokko kan barreessin arge sheekni Kanadaa keessa jiraatu jechuudha. Masgiida gargaaruudhaan beekamaa ilmi Adam Haaruun nama gartee ibaadaa jaalatu, nama amantii isaa jaalatu, nama hawaasa keessatti hedduu takka nama gaarii nama walii galuu kan jedhamudha. Jechuun Adam Haaruun isa amma akkasii jechuu miti. Dhugaa dubbachuuf kaleessa illee viidiyoo kiyya keessatti illee dubbadheetiin ture. Tokko dogongorri namoota manguddooman kana namoota kaleessa waa hojjetanii umrii isaanii dheeratee har'a as gahe kanniin maqaa beekamtii isaan dur qaban saniif jecha gara miidiyaatti fiiguun sirrii jedheetiin hin yaadu'an. Keessattuu intarvii boodarraa san jechuudha. Kan haasofni kun gaafa inni biyyatti gale amma ilmi isaatu jedhee jira kun. Fakkeenyaaf kan lammata ka waa'ee nabiyyiidha jeessan
dhaabtamuudha dhiyootan kan inni interview godhachuudha gaafa kondominiyeemii wayii maal waan akkasii wayii mootummaan kennuuf jechuudha. Namoota gurguddaa akkana kabajaadhaan haa jiraatanii miidiyaa irratti fiiguun sirrii natti hin fakkaatu. Namoonni akkanaa kunneen miidhama hedduu keessa dabran, miidhama qabsoo keessa turan, miidhama gartee haala jireenya baqaatii fi dhiibbaa adda addaa biyyaaf yaadu, maatiif yaadu, ofiif jireenya ofiitiif yaadu waa hedduu keessa dabran jechuudha. Aartiin Oromoo keessattuyyuu akkam akka ta'e anaga tokkoon hin beekaa waa'ee aartii Oromoo rakkina aartistoota Oromoo jechuudha. Ilmi isaa hedduu akka du'aa isa gataa jira. Ijoolleen biyyoota namaa kanatti gurguddatan akkasti gartee haala deemu kana yookiin quba qabaatanii afaan Oromootiin akkasi gabbanii dhiifama gaafachuu miti. Akkam nagaa ooltee fi akkam fayyaa maaliyyuu beekuun hedduu takka itti ulfaatu danda'a ijoollee biyyoota namaa kana. Tole hayyee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa irreecha baranaa bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2017 kana irreecha addaa goona. Bara dabre wanti haaraan eegalame biyya keenya irraa Oromoonni biyya keenya jiraatan achirraan biyya namaa qaxxaamuranii biyya kana dhufanii waliin kabajnee gahumsa isaan qooda biyya keenyaaf qaban nuuf agarsiisaniiti turani. Barana ammoo irreechi hir'uu ture kan ittiin guun ammoo diyaaspooraan Oromoo hundi gara biyya isaa biyya dhaloota isaatiitti akka dhufuuf yaamicha jedheeti jira. Waamicha diyaaspooraan Oromootii fi irreecha bara 2024 gara biyya abbaa keessaniititti koottaa tokko hin hafinaa jechuu isaati jechuudha. Shimeen mee waan shimeen jedhe kana guutuulle ta'uu baatu cinaa isiniif dubbiseeti jechuudha. Achi booda komantiilee tokko keessa isiniif dubbisa yaada komantiilee namoota adda addaa akkasuma immoo kajoo hariin goolamna jechuudha. Waamicha diyaaspooraan Oromootii fi irreecha bara 2024 gara biyya abbaa keessaniitti koottaa kabajamtoota diyaaspooraan Oromoo jala bultii kabaja ayyaana irreecha bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2017 obboloota keenya biyya alaa jirtan hundaa fi gara biyya keessaniitti deebitanii ayyaanicha akka waliin dabarsitan afeerraa onneerraa maddee isiniif dhiheessuun barbaada. Irreechi eenyummaa fi achi dhuftee keenya tolee hayyemee koo seenaa irreecha inni barreessee Roma utaalleeti waa'ee diyaaspooraan wal qabatu isiniif dubbisa. Wanti ajaa'ibsiisaan biraa irreechi daangaa Oromiyaa fi Itoophiyaa qaxxaamuruu isaati. Bara darbe obboloonni keenya Oromoon biyya Keeniyaadhaa daangaa idila addunyaadhaa ce'uudhaan waliidhaan hirmaachuudhaan gamtummaa cimaa qaban nuuf ibsanii jiru. Bara kana ammoo Oromoon addunyaa mara irra jiru ayyaanichaa fi fuula isaa gara lafa eenyummaa isaatti akka deebifatu abdanna. Irreechi uummata Oromootii fi faajjii tokkummaa daangaa siyaasaa bakka jireenyaa amantaa fi ilaalcha siyaasaa caalu ta'ee jira. Haa ta'u malee qaamni murteessaan ammallee guutumatti qooddataa eebba kana hin taane ni jira. Diyaaspooraan Oromoo argamuun diyaaspooraan Oromoodha deebii dhuma hibboo keenyaati. Akka dhala Oromoo daangaa addunyaa maraara faffaca'eetti hirmaannaan keessan hirdhuu kabaja ayyaanichaa guuta. Fageenyi kamuu walitti dhufeenya hambaa aadaa fi eenyummaa uummata keenyaa waliin qabnu kan hin hir'isne ta'uu agarsiisa. Oromoota idila addunyaa gidduutti mallattoo tokkummaa ol jira ta'ee tajaajila. Waan ta'eef dhaloota lammaffaa diyaaspooraan Oromootii fi waamicha onnee irraa maddee addatti isiniif dabarsuun barbaada. Kun waamicha hirmaannaa ayyaanicha qofa miti. Afeerraa kadhaa hundee keessan waliin deebitanii akka hidhata uummattan isiniif taasisuudha. Mee horaar sadeetti dhaannaa onnee waloo Oromoota miliyoonota uffata kuula garagaraatiin dirame uffattan sirba sagalee kiilolee faarfannaa mareehoo huursaa fi qawwisaa ifa booqaa birraa qilleensa lallaafaa nama qirqirsu urgaa abaaboo birraa haara daraaree iddoo fi sa'a tokkotti argamuun keessatti uf yaada. Mee akkuma abbootiin keessan jaarraa hedduuf raawwataa turan yeroo marga magariisaa bishaan qulqulluu keessa cuuphuudhaan walitti dhufeenya yabbuu lafaa fi waaqaa waliin qabdan haaromsitan of yaada. Irreechi kakuu jiraataa kan darbee fi kan jiru abbootii fi dhala keessan egeree riqicha ta'ee wal qunnamsiisuudha. Yeroo gara lafa eenyummaa keessaniitti imaltan amma ta'uu kan qabu kanaafi. Imalli kun feestivaala irratti hirmaachuudha achitti hidhata hundee ofii haaromsuudha carraa hubannoo eenyummaa ofii dhugaa waliin qabnu jabeessuudha carraa magaalotaa fi gandoota Oromiyaa yeroo ta'e abbaa fi akaakayyuun keessan itti horanii horsiisan naatoo teessuma lafaa faaruu simbirroota akaakuu biqiltoota bineensota sirboota walaloo fi afoola isaanii keessatti isiniif caqasaa turan ijaan arguuti. Irreecha bara 2024 irrattiin waliin hirmaachuun ayyaana tokko qofa qooddachuu miti. Qaama seenaa hambaa jiraataa yeroo fi hirbuun uumame ta'uudha. Akkasumas walitti hidhamiinsa Oromoo Oromiyaadha hanga golee addunyaa fagootti jiru jabeessuudha.
Irreecha bara 2024 irratti argamuun hidhata hidda keessan waliin qabdan deebistanii hapheessuu qofa osoo hin taane dhaloota dargaggoota Oromootii fi xombora kaka'umsaa ta'a. Kabaja eenyummaa keessaniif qabdaniin kutaa addunyaa garagarii irraa imaltanii dhufuun keessan humnaa fi iccitii Oromummaa dilbii ta'uu kan itti agarsiisudha. Dachee keessanitti fuula deebifachuun keessan hafuura tokkummaa kutannoo fi abdii dhaloota biyya jiruu kan haara'oomsu akkasumas egereen keenya michichilaa amansiisaa irra dhaabbatee caalatti akka mul'atu kan misraachuudha. Imalli kun baay'ee keessanii fi carraa addaa gara qe'ee fi biyya abbaa keessaniitti deebi'uu kan banuudha. Ayyaana ulfoo kana nu waliin qooddachuun milkii irreechaa hundee eenyummaa keessanii ishee dhugaatitti deebi'a. Gamtaan taanee of koltii darbee fi galata dhiheessinee abdii egeree fi waadaa galle yeroo milkaa'inaa uummata keenyaa waliin haaromsinu haa taasifannu. Irreechi isiniin guutuu ta'a. Malkaan isiniin miidhaga koottaa. Nuti gama keenyaan fuula ifaa fi marii obbolummaatiin biyya abbaa keessaniitti isin simachuu fi isin keessummeessuudhaaf qophoofnee isin eegaa jirra. Irra deebiin gara lafaa fi nama keessaniitti deebi'uun irreecha bara 2024 mararfannaa akka waliin oollu maqaa kiyyaa fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin waamicha kabajaa isiniif dhiheessuun barbaada jedha Shimeeni. Tole mee komantiilee tokko dubbisna. Amma komantiilee adda addaatu jira. Namoonni hedduun sirriidha akka jirudha komantiileen hedduun jechuudha. Komantii jalqabarra jiru kana waa'ee diyaaspooraa dhiisaati uummata hiriira bahee nagaa nuuf buusaa isiniin jedhee sagalee jaraa dhagahaati nagaa buusaa. Tole hayyee hidhatti guuruuf gara biyyaatitti waamta. Hayyee komantiilee arrabsoo hin dubbisu isiniif. Hayyee waamicha Oromummaa waamicha jaalalaa keessanii fi galatooma pirezidaantii keenya ni dhufna waaqni haa jedhu. Hayyee kabajamoo pirezidaantii Shimallis Abdiisaa galatoomi uummanni keenya hedduutu karoorfatee gara biyyaatitti dhufee ayyaaneffachuudhaaf qophaa'aa jira. Karaa biiroo komishinii turizimii komishinii lallisaa fa'aa wajjin tattaaffii gochaa turre fi ifatti haala kanaan uummata keenyaa fi waamicha kabajaa taasiftaniif galatooma. Uummanni biyya siyaadee jira baay'een akka dhufu shakkiin hin jiru. Kun amma warra biyya keessaati jechuudha. Ayyee Dr. Niyaafi Adgeetu thank you my president. Ayyee Abdunaasir artistiidha. Dursa qeetti nagaa buusaa bakka hawaasni irraa dhalattaan nagaa hin qabnetti nama afeeruun jedheetuma callisee. Ayyee komantiin tokko faniidha. Achitti hafuunis jira jette abballataa jedha. Komantiileen jechuun qubna garii isinii dubbisuuf malee arrabsoo fi maaliitiif biti. Diyaaspooraan haa dhufan nuti ammoo bakka isaanii deemnaa jechuun nuti biyyaa yaana jirree haa galan jechuudha. Shimallis Abdiisaa waamicha keessanii fi galatoomaa jecha duraan dursa Oromiyaa hara bu'aafachiisa. Araara buusa Oromiyaa biyya nagahaan uummanni Oromoo irratti bahee dalagatee akka barbaadeetti keessa jiraatu taasisa. Achi booda diyaaspooraan Oromoo biyyoota addunyaa irra faffaca'eetiin jiru hunduu deebi'ee irreessaa biyya abbaa isaatiitti ni kabaja. Oromiyaan nagaa taanaan first of all make Oromiyaa peace itti aansee make Oromiyaa great again. Biyya adda addaa jiraannus dhimmoota waloo keenyaa irratti tokkummaadhaan dhaabbachuun Oromiyaa ijaaruun aadaa saba keenyaa ta'uu qaba. Waamicha kabajaati. Asnaaqa erkoo irreechaa fi diyaaspooraadhaaf waamichaa gochuun waan bareedaadha garuu waa lama murteessaadha. Biyya akka nagaa argattuu fi uummata saamichi irraa akka dhaabbatuu fi warra wallolaa jirtan shalee waliin marii jalqaba biyya nagaa haa taatu. Kanatti diyaaspooraas hirmaachisaa. Uummanni irreechaa fi biyya keessaaf alarraa hissi dhufee bishooftuu seenuu hin dhoowwina. Bara dheengaddaa kiiloomeetira 30 miilaan deemee magaalaa seene uummanni. Dabballeen keessan garuu konkolaataadhaan akka seene hayyamameef kuni cubbuudha fooyyessaa. Torban darbee irreecha ayyaana biyyoolessaa seera Itoophiyaadhaa haaraa raggaasise keessaa dhabuun isaatiin barruu gabaabduu yaada koo ittiin ibse keessatti barbaachisummaa irreecha ayyaana biyyoolessaa taasisuu irratti akkas barreesseen ture jechuudhaan Ingilish kan amma dura barreessechuun ayyaanota dhiheenya kana abdeet godhan kan dhiheenya kana Itoophiyaan haaromsitee murteessite sanniin keessaa dhabamuu isaatii mee kanarratti Jooharis waan jedhe qabaa dura mee komantii kanneen dubbifnaa. Hawwi aanolee akka angawaa olaanaa Oromoo tokkootitti waamichi isin gootan hedduu nama gammachiisa. Of durasi karaan irra deemamuu qabu karaa kana. Oromoon yoo keessaa fi alaa wal ta'e tabbii inni cehuu hin dandeenye tokkos hin jiru. Garuu ammoo akka obboleessaatti wanti an jechuu barbaadu kana. Tokkoffaa Oromoon akka Oromootitti biyya keessatti rakkoo garagaraa hedduu qaba. Halkan tokkoon rakkoo biyyaa hunda hiikaa isiniin hin jennu. Rakkoon siyaasaa fi nageenyaa garuu hunda caalaa murteessaadha. Siyaasni Oromoo ammas sirraa'uu dadhabuun Oromoon humnaa keessaa fi alaa qabuun
akka hin fayyadamne gufuu guddaa tahee jira. Kanaaf Oromiyaa dirree paartii tokko qofaa akka tahu gootanii diyaaspooraa ilaalcha garagaraa qabu iddoo tokkotti koottaa jechuun haqa miti. Lammaffaa diyaaspooraa Oromoo mataan isaa rakkoo keessa jira. Gama tokkoon sirni biyya keessa jiru kan keeti jedhamee Habashaan arrabsama. Gama biraatiin ammoo ummanni isaa biyya keessatti kun biyya baqataa kun biyya qawwee qabatee lolaa kan abbaa fedhetu hidha. Jidduu kanatti sirna kanaa akka sirna ofiititti fudhatuudhaaf hedduu rakkata. Sadaffaa caasaan mootummaa gaafa diyaasporaan biyya dhufu akka haalli mijatee fi hojii uummataa tajaajilu hojjetu osoo hin tahin akka aaree uf duuba deebi'u kan godhuudha. Miliyoona 10 investi gochuudhaaf yoo dhufe walakkaan gaafatama. Haajaan dafee hin dhumuufi. Haala kana keessatti wal amantaan fuuldura cehuun rakkisaadha. Arfaffaa waggoota muraasa darban keessatti yakkoota gurguddoo hedduutu Oromiyaa keessatti raawwatame. Hedduutu hidhamee, hedduutu ajjeefame. Ajjeecha kana keessa immoo hirmaannaan caasaa fi aangawoota mootummaa ni jiru. Maarree yakkoota akkanaa wal qabatee diyaasporaan gaafiilee hedduu qaba. Hedduu isaanis adda baabaayiiwwan Minnesotaa fi Waashingitan irratti bahee lallabe. Mee isin maal gootan? Eenyuun seeraaf dhiheessitan? Diyaasporaan akkamiin amantaa isin irratti horata? Shanaffaa diyaasporaan Oromoo ayyaana irreechaaf osoo hin taane mariidhaaf waamuu qabdu. Mee qaamaan koottaa uummata keenya waliin mari'adha. Uummanni keenya ala jiru maal barbaada jedha gaafadha. Humna guddaa kana akkamiin gara misoomaatitti galchina jedha adda baafadha. Santu dursa. Walumaa galatti waamicha kanaan dura wanti dursu hedduudha jechuun barbaada. Osuma jennu diyaasporaan Oromoo kamuu waamicha keessan kana yoo fudhatee dhufe murtee nama kamiyyuu ni kabajna. Garuu oolee bulusii Oromoon alaa fi keessaa waliigalee hojjechuun waan filmaata tokkos hin qabne akka tahe sirritti irratti warra waliigalan keessaa nama tokko tahuu koo ibsuun barbaada. Kanuma jedha. Aktiivistii jabaadha ka kuni. Hawwii Aanolee kun jechuudha. Yaada karaa komantiitiin hawwii Aanolee laateef kan akkamitti ilaaltan jechuun dura jalqaba koottaa diyaasporaa waliinis mari'adhaa jalqaba. Mari'adhaa irreechatti koottaa qofa osoo hin ta'in ammas keessatti hedduun keessan ni hubattan. Irreecha koottaa qofaa miti beekika. As keessaan jechuun zooroo akka taayyanuu baana jechuudha. Koottaa ni mari'annaa, koottaa investi godhaa, koottaa gara biyya keessanii galaa, biyyi nagahaa, koottaa gara badhaadhinaa, biyyi xumuramtee jirti. Rakkoon tokkollee nu hin jiru. Koottaa gara badhaadhinaa, koottaa badhaadhaa biyya keessanitti galaati. Badhaadhaa kan jirudha. Garuu komantiilee hedduun akkuma dubbistan kana keessattuu komantiin hawwii Aanolee barreesse kun hedduu takka laayikii argatee jira jechuun namoonni hedduun yaada kee kana qabnaa kan jiru isaaf laayikii godhaniiti jiran jechuudha. Piraayyee Jawaaris osoo achirraa hin turin jechuudha. Akkas jechuudhaan barreesse. Irreecha sadarkaa amma irra gaheerraa ol guddisuudhaaf fedhii yoo jiraate ayyaana ummata public holiday ta'uu seeraan labsuun barbaachisaa. Yoo dhugumatti gartee ayyaana kana guddistanii akka sadarkaa ayyaana biyyaa public holiday yoo godhuu barbaadanii zaawidha jechuudha amma. Inni kana seera haara'umsanii fakkeenyaaf ayyaana biyyaalessaa jedhanii kaan haqanii kaan akkasitti murteessan keessa hin jiru irreechi jechuudha. Jawaaris waa'ee kanaan wal qabatudha. Jechuun an yeroo takka akkamitti ta'u warra badhaadhinaa kana Oromoo kan akkasitti gartee gizaawimaan sobnee mucachisneetumaan bira dabarraa dhamuu maaliin nama fakkeenyaaf ayyaanni irreechaa amma asirratti Oromoo qofaa miti hundi isaaniitiyyuu dhufanii irratti hirmaatudha. Irreechi eega Finfinneetti deebi'e eega bakkee gartee itti duraan cabsanii cabsineetiin achitti deebine kan jedhu as keessatti amma waa'ee saniin hunda kaaseeti jira jechuudha. Shimeen garuu ammoo maaliif ayyaana dhiheenya kana seera haaraa agartee abdeet ta'ameetiin raggaasifame saniin keessaa maaliif dhabame kan Jawaar jedhesi gabaabinaan kana akkasuma komantii jalatti illee reefullee dhageessanii jirtan jechuudha warra komantaataroota keessaa illee jechuudha. Oromoo kana waanuma gizaawiidhaan akkasitti sobaati jiran jechuudha. Katabbii dheeraan suni amma baran gimmaashan ga'u kana irraa isinii dubbisa jechuudha. Sararraa takkatti gartee Jawaar barreesse kanaanii akkasitti harkaa diigame jechuudha. Kana fakkaata kaa ammoo diyaasporaan hedduun jaalateeti jira jechuudha. Qeeqni komantiidha akkuma jiru ta'e hedduun isaa immoo jaalateeti jira. Akkuma hawwii Aanolee jedhamu diyaasporaan kun bakka meeqa jira jechuudha. Kan gartee biyya alaatirra halkanii guyyaa badhaadhina jedhulleen hedduu. Akkasumatti gartee halkanii guyyaa waboo jedhulleen jira. Akkasumatti halkanii guyyaa mari'adhaa jira dhiibbaa akkasii godhutti. Diyaasporaan bakka 3, 4, 5 jira jechuudha. Ammoo fakkeenyaaf akkaataa nama pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa itti dhiyeessan kanatti
badhaadhinummaadhaan nu jalatti koottaadhaadha malee jechuun waa'ee biraatii miti. Fakkeenyaaf amma irra guddaa namoonni hedduun kan asirratti dubbataatiin turan uummata Salaalee kan ilma namaa camadee fardaan afaan lugaameetiin hiriira akkasitti baheetiin dhiyeenya kana gaafataatiin jiru. Araaramaa nagaa godhaa nuti mootaraan kenna qullaa ta'ee waan nyaannu dhabne waan dhugnu dhabne nuti yakkamaa miti mirga kenna gaafataa jiran akkasitti gartee dirreetti bahan uummata waggaa 5-6 karaa dhumaatiin jira san jechuudha. Dura mee uummata kanaa gaafii san deebisaa diiyaaspooraadhaaf yaamicha godhuu dura diiyaaspooraadhaa doolaara hiikkatuudhaaf yaamicha godhuu dura kan jedhu komantiin hedduun jechuudha. Amuraasuma keessaa isinii dubbise malee jechuudha. Koottaati faarsaa badhaadhina jalatti hirmaadhaadhaati malee akkaataa bilchina amma hawwi aanulee kanaadhaatti fakkaatu yaadni badhaadhina jechuudha. Jechuun koottaati badhaadhina jalatti biyyi bilisoomta jirti biyyi nagahaati. Ebaloo ammoo baduu qabaa karaa nagahaatiin galuu qabanii haala akkas akkasii faaruu akkasii akkaatuma gartee diiyaaspooraadhaan tokko fakkeenyaaf kan amma dura galaniitiin faarsaa jiranii akkas natti fakkaata. Arabdu moobaala biraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.